Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Kam jirtu obboloota koo bara 2015 irraa kaastanii 15 irraa kaastanii jechuudha. Bara 2015 ji'a xumuraarraa kaastanii hanga ammaatti namoota gargaaraa kan turtan gooftaan ulaa bantii waaqaa banee isin haa eebbisu. Iddoo adda addaarraa biyya adda addaarraa teessanii magaalaa keenya keessatti namoota gargaaraa kan turtanii gooftaan isin haa eebbisu. Gatiin keessan waaqayyo biratti guddaa haa ta'u. Sagalee waaqayyoo irraa lafa tokko ilaalee isin eebbisa. Namoonni ammas immoo gargaaruudhaaf immoo fedha qabdan gargaaruu dandeessu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo baay'ee akkaawuntii kanarratti jechuudha galchineetoo kan gargaaraa turre jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ammas immoo gargaaruudhaaf namoonni fedha qabdan jechuudha. Gargaaruu dandeessu. Ayyaana miilanaa irrattis ji'a arfaffaa kana keessa jechuudha gargaarreerra. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyootu nama deeggara. Akka gargaarruuf sagalee waaqayyootu nu deeggara. Sagalee waaqayyootu gargaaraa jedha. Mee sagalee waaqayyoo keessaa lafa tokko gara keessanitti fiduudhaaf nan yaala. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan ulaa bantii waaqaa banee hunduma keessan haa eebbisu. Mee sagalee waaqayyoo irraa lafa tokko walii wajjin ilaalla jechuudha. Achirratti dhaabanneetoo keessa keenya hundumti keenya iyyuu dhimma kanaaf akka kakaasnuuf sagalee waaqayyoo irra dhaabannee sagalee waaqayyoo kanaan of ilaalla jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama kan kana gootan hundumti keessanuu waaqayyoo isin haa eebbisu. Gatiin keessan waaqayyoo biratti guddaa haa ta'u. Sagalee waaqayyoodha akkas jedha. Faarsaa Daawit 68:5 irratti akkas jedha. Waaqayyo iddoo isaa isa qulqullaa'aa keessaa jira. Warra abbaa hin qabnee fi abbaa, warra haadhota hiyyeessatiifis immoo hin falmaa'edha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana jechuun maal jechuu isinitti fakkaate? Waaqayyoon warra abbaa hin qabneef abbaa ta'a, haadhota hiyyeessatiif immoo hin falmaa'edha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo akkamitti hiyyeessotaaf akka inni yaadu ilaala. Keessa keenya kakaasee hiyyeessota akka nuti gargaarruuf keessa keenya kakaasee maallaqa keenya baafnee akka isaan gargaarruuf waaqayyo ofumaa isaatii keessa keenya kakaasaa jechuudha. Kana yaada gaarii akka kanaa kana waaqayyotu nama keessa kaa'a malee namni ofii isaatii yaada akkanaa yaaduu hin danda'u. Yaada qullaa'aa kana, yaada bareedaa kana, yaada gaarii kana waaqayyotu laphee namaa keessa kaa'a jechuudha. Karaa adda addaatiin ta'ee hiyyeessotaaf dhaabata jechuudha waaqayyo. Ana keessan ta'e hiyyeessotaaf dhaabata. Isin keessan ta'e hiyyeessotaaf dhaabata. Tokkoon keenya keessan ta'etu waaqayyo hiyyeessota gargaara jechuudha. Itti dabalee fakkeenyaaf 14:21 irratti sagalee waaqayyoodhaa maal jedhaa? Fakkeenya 14:21 irratti sagalee waaqayyoo yommuu dubbatu akkas jedhee dubbata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee kan nama dinquudha sagaleen kuni fakkeenya 14:21 irratti jechuudha. Akkas jedha. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu garuu haa gammadu jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu garuu maal haa ta'u? Haa gammadu jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Gammachuu qaba jechuudha. Namni hiyyeessa gargaaru, namni hiyyeessa cinaa dhaabatu gammachuu guddaa qaba jechuudha. Itti dabalee fakkeenya 15:15 irratti hiyyeessaaf guyyaan hundinuu hamaadha jedha. Warra garaa gammachuu qabuuf garuu guyyaan hundinuu cidha. Warra gammachuu keessa jiraniif, warra itti tolee jiraataniif guyyaan hundumtuu isaaniif cidha. Hiyyeessaaf garuu guyyaan hundumtuu hamaadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hiyyeessaaf guyyaan hundumtuu hamaadha. Guyyaan hundumtuu rakkina. Guyyaan immoo qulqulloonni itti isaan yaadatanii isaan gargaaran kanatti immoo hamina san keessaa, gadda isaanii san keessaa ba'anii gammadaa oolu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa hiyyeessotaa jijjiiruu keessaniifuu waaqayyo biratti galata guddaa qabdu jechuudha. Waaqayyo biraa eebba guddaa qabdu. Waaqayyo biraa gatii guddaa qabdu. Guyyaa hiyyeessotaa jijjiiruu keessaniifuu jechuudha. Hiyyeessotaaf guyyaa isaanii jijjiiruu keessaniifuu, guyyaa gaddaa isaanii gammachuutti geeddaruu keessaniifuu waaqayyo biraa gatii guddaa qabdu jechuudha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan waaqayyoof liqeessuuti jedha. Fakkeenya 19:17 irratti jechuudha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan waaqayyoof liqeessuuti jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo gatii isaa hin deebisaafi. Obboleessa koo obboleettii koo hiyyeessaaf garaa laaftaa? Hiyyeessaaf kennitaa? Hiyyeessaaf laattaa? Waaqayyoof liqeessaa jirta. Waaqayyo immoo gatii kee hin deebisa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gatiin kee waaqayyo biratti guddaa
guddaa tokko ta'a. Waaqayyo dachaa godhee gatii kee deebisa jechuudha. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee waan nama dinquudha sagalee Waaqayyoodha jechuudha. Baay'ee waan nama dinquudha. Itti dabalee ammallee sagalee Waaqayyoodha. Yommuu dubbatu nama hiyyeessaaf kennutti homtuun hir'atudha. Fakkeenya 28-27 irratti nama hiyyeessaaf kennutti homtuun hir'atu. Namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa abaaramaadha. Hiyyeessa ilaalee kan bira darbu kan waa hin gooneef kan garaa hin laafneef hiyyeessatti kan garaa jabaatu guddaa abaaramaadha. Guddaa abaaramaadha. Hiyyeessatti kan garaa jabaatu hiyyeessaaf kan waa hin goone guddaa abaaramaadha. Hiyyeessaaf kan garaa laafoo innaan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u homtuu isatti hin hir'atu. Nama hiyyeessaaf fakkeenya 28-27 irratti nama hiyyeessaaf kennutti homtuu hin hir'atu. Hin hir'atu waan takka hamma fe'e yoo baasee hiyyeessaaf kenne iyyuu manni isaa guutuu ta'a. Dachaa ta'a. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eebbisaa dachaa ta'a. Kennaan isaa dachaa ta'a. Jireenyi isaa dachaa ta'a. Hiyyeessaaf garaa namni laafu Waaqayyo biraa waan guddaa argata. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hiyyeessaaf waa yommuu gootan keessi keessa wanta takkaafuyyuu hin gaabbiin godhate waan guddaa hojjettan. Waan guddaa waan Waaqayyo biraa argachuu dandeessan waan guddaa. Gatii guddaa Waaqayyo bira kaa'attanii jirtu jechuudha. Kanaaf nama hiyyeessaaf kennutti maal ta'u jedhee homtuun irratti jedha macaan qulqulluun. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni qajeelaan hiyyeessaaf hin dhimmaadha. Hiyyeessaaf dhimmuun lakkaa qajeelummaa agarsiisudha. Maqaa Iyesuus Kiristoositiin jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin qajeelummaan kun isinirraa hin fudhatamin. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin dachaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan ulaa bantii Waaqaa banee hunda keessan haa eebbisu. Waldaa ijoollee kakuu, waldaa jireenya haaraa Kiristoos gooftaan ulaa bantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Akkasuma immoo waldoota adda addaa keessa kan jirtan karaa keessaa anaa wajjin ta'uudhaan karaa keessaa jechuudha. Waldaa adda addaa keessa kan jirtan waldaa adda addaa irraa taatanii anaa wajjin ta'uudhaan karaa keessaa dhimma kana kan raawwattan hundi keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Akka waldaatti waldaa jireenya haaraa akkasuma immoo waldaa ijoollee kakuu gooftaan ulaa bantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Waldaa adda addaa keessa immoo kan jirtan maqaa waldaa keessanii osoo hin ta'in waldoota adda addaa keessa jiraattanii kaataniitoo kan kana gootan Waaqayyo ulaa bantii Waaqaa banee jireenya keessan haa eebbisu. Gatiin keessan Waaqayyo biratti guddaa haa ta'u. Eebbi keessan dachaa haa ta'u. Kan keessan hundisaa maqaa Iyesuus Kiristoositiin haa eebbifamu. Eebbifamaa waldaa ijoollee kakuu. Eebbifamaa waldaa jireenya haaraa Kiristoos. Hundi keessanuyyuu eebbifamaa kan keessan kan ta'e hundisaa kan eebbifame haa ta'u. Gatiin keessan Waaqayyo biratti guddaa haa ta'u. Eebbi keessan Waaqayyo biratti guddaa haa ta'u. Kennaan keessan Waaqayyo biratti guddaa haa ta'u. Dadhabbiin keessan Waaqayyo biratti guddaa haa ta'u. Wanti isin kennitan hundi maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Lafa sagalee Waaqayyo keessaa lafa tokko isiniifan dabala akkas jedha. Mootiin hiyyeessaaf firdii dhugaa yoo kenne mootummaan isaa bara baraan jabaatee hin dhaabata. Mootiin iyyuu hiyyeessaaf firdii yoo kenne jechuudha. Hiyyeessi waan salphaa isinitti fakkaate. Iyesuus namni nama isa gadi deebi'aadhaaf waa godhe anaaf godhe jedhee ofitti lakkaa'e Yesuus. Maatewos 25 keessatti anaafidha jedhe Yesuus. Anaaf akka waan gootaniiti. Warra akka hoolotaatti yoo fakkeesse sana anaaf gootan jedhe Yesuus. Mee achirra sin fida Maatewos irra jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee kan nama dinquudha. Galanni fulfinni Iyesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maatewos irra sin fida. Baay'ee ergaa dinqii ta'e tokko ilaaltu jechuudha Maatewos irratti. Iyesuus hiyyeessota ofitti fakkeesseera. Ofitti fakkeessee bakka. Ofii isaatitti fakkeessee hiyyeessota. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Homaattuun fakkeessine ofuma isaatti fakkeesse hiyyeessota. Akka waan anaaf godhanidha. Namni isaaniif godhee akka waan anaaf godheetti jedheeti Iyesuus dubbate jechuudha. Warra hoolotaa fi ra'oota jedhee adda addaan baase jechuudha. Ra'oota hoolota jedhee adda addaan baase. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen.
warri akka qajeelotaatti ilaalaman suni maal jedhaniini yoom kana sii goone yoom sana sii goone gooftaa isatti si agarree deebisanii fi maal jedhaniini yoom kana sii goone yoom si gargaarree yoom qullaa ta'uu kee agarree yoom dheebochuu kee agarree yoom beela'uu kee agarree yoom kana siif goone jedhanii gooftaa Yesuus Kiristoositti dubbatan jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Mee isiniifan dubbisa. Maatiyos 10:25-34 ergasii mootichi warra gara mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtan koottaa mootummaa isaa uumamuu biyya lafaa dura jalqabee uumamuu biyya lafaatti jalqabee isiniif qophaa'etti galaadhe maali jennaan beela'een ture nyaata naaf kennitaniirtu dheebodheen ture dheebuu na baaftaniirtu orman ture akka mana keessanitti na simattaniirtu qullaa koon ture daara na baaftanii jirtu dhukkubsadheen ture na gaafattaniirtu hidhameen ture gara koo dhuftaniirtu jedheeni ergasii jarri eessumatti kana sii goone jedhaniitoo isa gaafatanii yoom kana siif goone eessatti si agarree kana siif goone lafa kamitti kana siif goone gaafa isaan ittiin jedhanii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u warri qajeelonni yoom kana sii goone gaafa jedhaniini Yesuus immooyyuu deebisee maal jedheeni isaan gadi deebi'oo kanaaf jechuudha isaan Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u mootichi immoo deebisee ani dhuguma isinitti himaa obboloota koo warra hunduma irra gadi deebi'anii obboloota ittiin jedhee yaama sanuu hiyyeessota obboloota jedhee yaama Yesuus obboloota jedhee yaama Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen hiyyeessota maal jedha obboloota jedhee yaama Yesuus obboloota koo warra hunduma irra gadi deebi'an kana keessaa isa tokkoof hammi isin gootan akka waan anaaf gootaniitti kanaaf namni hiyyeessaaf waa godhe akka waan Kiristoosiidhaaf waa godheeti waan ta'eef Kiristoos biraa gatii guddaa qaba. Kiristoos biraa badhaasa guddaa qaba. Kiristoos biraa eebba guddaa qaba. Kiristoos biraa kennaa guddaa qaba. Kiristoos biraa ayyaana guddaa qaba. Kiristoos warra hiyyeessaaf garaa laafaniif gatii guddaa biratti lakkaa'eera. Hiyyeessota immoo obboloota koo jedheera. Hiyyeessota immoo ofiisaatti lakkaa'eera. Akka ofiisaatti lakkaa'e. Akka obboloota isaatti lakkaa'e. Hiyyeessi obboleessa Waaqayyooti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waan guddaa goone kanaaf namni hiyyeessaaf kennu Waaqayyoof liqeessa kan jedhu sagalee Waaqayyoo sirriidha jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kana godhuu keessaniif Waaqayyoo isin haa eebbisu. Hundumti keessanuu sheer gochuudhaan namoota hundumaayyuu dhimma kanarratti akka isaan hirmaatan taasisaati. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa namoonni gargaaruu barbaadan akkaawuntii kanarratti erguudhaani ammas immoo lammaffaa sadaffaa gargaaruu hin dandeenya jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kanaan dura marsaa sadi gargaarreerra marsaa arfaffaa gargaaruu hin dandeenya jechuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.